السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لفتي كان متى في مبريو قال فتاي في سنديو لفتي أكبريا بكبريا لفتي قال في سنديو قال ما في مبريو أبات تبريو كبا بارا بريو كبا أبا بريف كبا أبا بريف كبا أبا ريس كبا وامدن كبا أكم جبت النجارة جران أنا سام بيكو غاركين ينفه غاركين ينفه يرون دي بمو بكني تكفوا بكنر قد من نكون من أكوت كيستي أشيء نمينان جتون نندو كيف دين كون كوتي نبنتي أنا تتبار من نكون أنا تتبار ناو بدو نافواجه چوبات تلي ناوان جدين سيغلي يوناف واجه چو ددبدي ركت تلي ناوان جدين اني اتي جبتوس قبينيا كيتي اتي جالتوس قبينيا كيتي واتقل الحمد لله نغا اجرتني مما كنت كنا دبيجن انا مما كو دفه مكاجيغي قطوت تبايتا جتي اورمون مال جچود مكاجيغي قطوت تبايتا جتي سغلين نغامو مال جولي وتمن موبايلي چوفي وانن دغيسسو نتي فكاتاو ما اسين سفاري سين جرمتو سيني او افانو بقته مقانو لغته لا غندا نرتيس انا افتيس سفاري مال اسين سفارين سلا مقانس بقتي نمتي او في جري كوني غندوما وانت كوكيو كان مال ايس جريبو مال كينيو مكانا تسيايو في جرو مكاناري جروما ايربورتي كيستي افان رومو دبتا نو سيماتيتو حراس غي افان رومو لغتي ايغا دفاني كفو كينيا ارغاني مو درو مانكو بقبولاتا نمتو واتميمو اسي ايغا دفاني ارغمو دغهمو غافيدا الى غن اوروميا ايغا اسوسا داكاي حمجي جيغاغا اورتي افان اورومو بلفون هنكجلمون كجلين nuti kun siyasa miti beka of ta'uudha male kun siyasa miti hawaasa ofiitiif yaaduudha male kun siyasa miti ni rakkoon dinagdee caba keenya waan ta'eef abba ko Itiyoo Telekoomii isa dura ummata keenya sunuu qaxaraa Itiyoo Telekoomiin beeksisa saataan ayyuu barbaachisaa ta'e Itiyoo Telekoomiin hawaasa ijoollee keenya hamma ta'e achi keessaa qabna boo hamma ta'e achi keessaa nuu keessumsiisaa jirti boo afaan oromootiin seetaappii isaa hojjetanii jennaan namni keenya baadiyyaa taa'ee afaan beekuun afaan amaariffaa jarri safarii koomii jinnii koomiin fudhatee dhufe kun afaan jarri haasaanu bar ispaaltii irraan dabu ispaaltii irraa achi maquu bar kun siyaasaa miti bar siyaasaa miti dhimma hawaasa ofiiti dhimma rakkina ofiiti bar awwajaay keessatti nama afaan awwajaay hin beeyne geessanii kaa'uu jechuun duulli kana achi numa nafne kaampaaniidha piraayiveetiidha dhuunfaadha nuuf deema nutti deema namni takkaa takkitti narra taa'ee nafa laxaabboo maanan dhukkubu seemoo maan narra taa'anii namuruun dubbiidhaabboo innoo naaf deema natti deemuun kun maal fakkaataa hawaasni Oromoo ofa gaafatu sakan nuti waan ofii namni achi keessatti barbaaddata hammattiinu barattiidhuma dhiheenyaa kana keessa arganneeyyuu hammattiidhuma kana ijanu jaamsuu jecha hammattiidhuma bara dhiheenyaa waggaa 30 dabre keessa nuti of argannee jirru kana keessayyuu isiidhuma kanaaf nutti deemanii narra ta'anii hin danda'amu waasaan akkanaan danda'amu abeet of barbaadadhaa jennaani yaadattu taanaan bara 19 akka lakkoofsa biyya kanaatti 87 Pepsiin duula tokko jalqabe wi ana duulu Pepsiin duula tokko jalqabe 87 yaadattu 87 ijoolleen fichee na yaadattu ijoolleen naannoo jalduu quba qabdu keessaa'u shawaan gara dhihaa karaa kuno wanta deemu kuni karaa maal maqaan isaa laga mormor deemu kuni hundi keessan humbeeytu ijoollee fichee ijoolleen Gwaatseyoon ijoolleen jalduu naannoo sanaa ijoolleen kaatee maaloo afaan keenyaan nu barreessaa Pepsii kana mallattoodha mana keenya beeksisaa keessanii bakka kanatti mirga dhabuu jechuun maal jechuun beeksisuun kun keessan eega keessan ta'e immoo beeksisa keenya kana afaan nu beeynu nu godhaa jetteen ijoolleen fichee
nama gaafa sana hidhamen beekan yeroo kana Maccaaf Tuulamaa ani Maccaaf Tuulaman jira Maccaaf Tuulama keessatti namni na balfees jira gaafa sana namni gurguddaa keessa garuu immoo hagalatoo manu obbo Alamuu Qixxeessaa tiin dhaqee mari'adheen jennaan ilmoo koo hamma qabduun irra qabdi silaa du'a keenya toolaa miti waan qabdutti gadhiifadhu silaa du'a keenya toolaa miti ijoolleen baandii gadaa hundisitu duula kana irratti bobbaatee akka Muktaar Usmaan ijoolleen akka Haayiloo Kitaabaa namoonni duula kana gaafa sana quba qabdanii Muhammad Sheekaa ijoolleen baandii bilisummaa Tasfaayee Dheeressaa Kumsaa namoota baay'ee jirani gaafa sana warri kuni quba qabani akka jirtutti quba qabani duulli jari gaggeessan duula tokko harka keessa wayaa jalaatiin beeksisni kan jaraati dhaggeeffadhaa waan dinqiidha beeksisa jaraa kana waa keessan sirraa binna afaan keenyaan nu godhaa afaan itti dhuma iyyuu nun balfinaa jenneen silaa afaan quba keessaa qabna afaan itti dhuma nun bilfinaa afaan keessaa qabna afaan keenya kana nu kabajaa jennaani warra afaan keenyaan nu beeksisaa jedhe Fichee keessaa ijoollee nama meeqa qabanii nu jalaa hidhan abbootii hoteelaa abbootii bunnaa beetii nama meeqa qabanii nu jalaa hidhan maal jarana balfa afaan keenyaati jecha ijoollee meeqa hidhamtee naannoo komaandoo ijoolleen naannoo komaandoo quba qabdanii Fichee keessaa hin agartan ta'afaa gaafa sana ijoollee 87 86 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jedhaa jira quba qabdanii gaafa sana abadan Peepsii wanni jedhamu kun afaan Amaariffaatiin malee hin ta'uu jennaan nus gabbaanee maarree qoonqoon kooti miti anis hin dhugu kaa kooti miti farankaan kooti miti inni ittiin dhugu kun hey farankaa kooti hin dhugaa miti ma inni ittiin dhugu farankaan kooti miti afaan balfaafii jiru kooti miti hin dhugu jedhee dhiifnee gallee gaafa sana akkitti yakkanus dhibee akkatti waanuun jedhanus akkitti waanuu godhanus dhabamee jennaan dirqama afaan warri gaafa sanaa jijjiiruu iyyaalle xiqqoo siillee ta'u iyyaalle hin jijjiirre afaan gaafa sanaallee hin jijjiirre warri sun gaafa sana keessatti eeganaas warri naannoo biraa kanarraa argatanii waan isin dhibu jalqaba balfa kanaa akka shanan gibeetti geeraa jalqabe geeraan waan Peepsii ta'e waan Miriindaa ta'e waan maaloo ta'e ganda ofiitiin ga'uu didde ganda ofiitiin dhuguu miti ganda ofiitiin ga'uu didde akka shanan gibeetti akka leeqaatti immoo ofumarraa kutteeyyu akka ta'an ta'anii nullee yaalii waan adda addaallee hojjetanii jireenya harka Rabbii jira malee harka namaa hin jiru natti dhukaafta malee ajjeesuu hin dandeessu bar namni nama ajjeesu hin danda'u Rabbiin inni nama ajjeesu hin jarjaru siluma kana jidduu jiraatama isin safaarii jechuun sila nu safaarii koo hiikaa biraatti beeynaayyuu safaarii koom jettee nu safaruu dhufteera nan safartuu kam eebbo nuti haqaaf immoo la adliidhammoo haqa qabna immoo siyaasaa miti immoo kun waan siyaasaa nun beeynu baadiyyaadhaa dhumne warra siyaasaati dhiisa nuti ikoonomikaalii qabeenyaan dinaggeedhaan biyyoo nyaannee jirra hin kaana akkamitti dinaggeedhaan kaanaa jedhee namni asiif achi fiiggataara maaloo utuu nu dhiiftila inni itti gurgurachuu deemu nuyi inni irra taa'u nuyi baachuun dadhabne isa nurra taa'u nu dadhabam afaan koo dadhaba narra taa'ee afaan koo dadhaba maal jechuudha akkanni laal an baachuun dadhabne raayyaa waan taasise ijoolleen namni lama waan requirement jarri jedhan guuttatanii dhaqanii suuraa isaanii fuula isaaniitii fi mattaawoqiyaa isaanii irra eenyummaa isaanii qofa laalanii jechuudha wayituma san fuulaan nu didaniidha warri maarkeetingii isaanii atoo maal jette mi'atoo maal jette eeli maal jette warri Safaricom kun dubbiin isaanii gadi fagoodha aayaa dubbiin isaanii waan ammoo dubbatamee dhumuu miti maal jetta mucaana namee safaraa maaloo barbaadiyyuu haa ta'u ma namni waan qabatu waan qabu darbataa bar namni waan qabu darbate sodaataa miti dubbiinu ka gamanda ganda tokko fakkaatti waan ummata keenyaa qofaayyuu miti achuma geeffatan ka eega ganda jaraatii ta'e achuma geeffatan dhageessanii jara keenya waa yoo ganda keessanii fidattanii achuma geeffadhaa biyyi amma ilaamee qoraattii sokorruutu jedhan qoraattii sokorruu akka ganama silaa ta'e qottuun irra jedhu ittiidhaan guyyaa akka ganama silaa hin jiru wallaahi hin jiru
akka gaafa Haayile Sillaasee hin jiru akka gaafa Minmilik hin jiru maal Minmilik moo maal isiin tokko hin jirtu Minmilikiidha Minmilik akka gaafa Minmilikii sanatti hin jirru akka gaafa Minmilikii sanatti hin jirru akka gaafa Haayile Tafarii Mokonniinitti hin jirru akka gaafa Mangistuu moo rakkiftuudha tokko hin jirtu tokko hedduu kanammoo Gwaaddi Qamanbar Mangistuu Haayile Maariyaam jedhan lakki akkanaa miti jedhan 300 Arabii tokko yennaan gwaaddi biyya karkarsi rakkiftuu Haayile Maariyaam jedhaa waamaa malee jedhanidha. Biyya karkarsi rakkiftuu Haayile Maariyaam. Isa silaa bu'aan kolfa maaliin godhare inni jedhe jala keenya bara hojiirra haa ta'u isiin maal yookaan si'a Mallas Zeenaawii isiin nutti kaateen Arabii mataa qabee achuma mataan cabee mataa qabee mataan cabee jidduu kanaan egaa amma immoo yeroo ammaa kana keessa qaamni dhimmi ilaallatu nurratti hin dhiisinaayee qaama mootummaa naannoon Oromiyaa afaan qabdi abeet beeytanii keessa jirtanii isintu itti abbaadha ilmaan qabdi ilmaan immoo isinuma isinuma warri dhiyeenya kana waa'ee Finfinnee irratti waa hojjetaa jirtan hundi keessan galatooma ulfina hammana hin qabne isinii qabna naannoo Finfinnee waa'ee abbaa irratti hojjechuun keessan akkuma yeroo gaafa isin waa balleessitan isin balfinu gaafa isin waa hojjettanii mola ruuhin keenya dhadhaaduga galata qabdanii waan nu hojjettan hunda isaa irratti galatooma ulfaadhaa kabajaan keenya dachaa isin biratti kabajaan isin nu biraa qabdan dachaa dhimma Finfinnee irratti warri waa hojjetaa jirtan halaaf waa gabaabbatu xiqqoollee haa ta'u hawaasa keenya bu'aa buuftanii nan galata guddaa nurraa qabdan hawaasa keenya namni bu'aa keenya sabummoo keessan namni hin boo'in sabummoo keessan namni dhiigee dhaqaalee dadhabnee gaxxabnee dhanqaallichi rakkatanii egaa jara keenya haadaduma waan nu gootan nu biraa galata qabdan miizanaan hanga danda'ame tokkotti nama miinu abadan hamma nuti jirru ilmoon namaa tokko iyyuu hamma nuti jirrutti inuma iyyinaa fi yoollee miidhaarraa hambisuu dadhabne iyyuu fi dadhabnu nu nama miidhuudhaaf qophii miti bakka miidhame dhaabbanna malee bakka miidhametti nu barbaadan malee bakka miidhuutti nu agartanu abadan hawaasa keenya kabajamoo hanganuma walitti dhaammanna ulfaadhaa galatoomaa rabbi simbira dhaabbatu dhimma safarii moo